Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Buloonni, buloottonni biyya keessas biyya hambaa jirtan Waaqayyoo nu gargaaree torban darbe immoo nagaatti nu eegee har'as walii wajjiniin waaqeffachuuf, walii wajjiniin sagalee isaa barachuuf, walii wajjiniin Waaqayyoon kadhachuudhaaf kunoo sagantaa keenya eegallee jirra. Akkuma beekamu roobii yeroo hundumaa akka gargaarsa Waaqayyootti sa'aatii 2:02 kaafnee waaqeffannaan keenya yeroo hundumaa itti fufee jira. Waaqayyoon mayyoonaatti nu gargaareera, galanni isaaf haa ta'u. Amma yeroo kana faarfannaa qopheeffannee qabna. Faarfannaa sanaan Waaqayyoon erga waaqeffannee booddee gara sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa nutti dubbachuu barbaadu, nu barsiisuu barbaadu walii wajjin dhaga'utti adeemna. Isa booddee hin kadhannaa. Arrasii faarfannaa torban darbee kan faarfannaa feebeniin qopheessinee turre xinnoo gidduutti nu jalaa cite. Mee faarfannaa ishee kana qalbiimaan suutuma dhaggeeffannee waan Waaqayyoon nuun jedhu walii wajjin dhageenya. Faarfannaa feebeniin Waaqayyoon waaqeffannaa mucaan koonni lammaffaan nuuf qopheesseera. Inni nuuf banaa faarfannaa sanaan Waaqayyoon waaqeffanna. Yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Mee faarfannaa kanatti yaada dhaggeeffadhaa boloon. Full of danger. Injiru tokkoyyuu jalqabni seenaa koosi gaariin hojii koo seenaa bareedaa qabu beeka Waaqayyoo koo dadhabaan hojjechuu jaalattee taamatii yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. jalqabni seenaa koosi Amen. Yesus luko jalqabni seenaa koosi gaariin hojii koo seenaa bareedaan qabu beeka Waaqayyoo koo dadhabaan hojjechuu jaalattee taamatii yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Dadhabaan hojjechuun ni jaallate Waaqayyoof galanni haa ta'u. Dadhabbii keenyaan humni isaa mul'ata. Seenaa gaarii hin qabnu Yesuus malee.
Siya Yesusi. Yesus galanni siif haa ta'u. Hallelujah. Jalqabni seenaa koosi gaariin hojii koo seenaa bareedaan qabu beeka Waaqayyoo koo dadhabaan hojjechuu jaallattee taati yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Fagoo fagoo yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Seenaa bareedaan qabnu isa malee. Hallelujah. Gatee dhiisa namni illeetti darbatee kan nama wajjin hafu guyyaa kophummaatti hinjiru gooftaa koo gaariin hojii koo seenaa bareedaan qabu beeka Waaqayyoo koo dadhabaan hojjechuu jaallattee taati yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Amen. Amen gooftaa koo. Hin caalaa dadhabbii seenaa koosi gaariin hojii koo seenaa bareedaan qabu beeka Waaqayyoo koo dadhabaan hojjechuu jaallattee taamati yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. 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 Kan namaatti. Yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Yaanni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Kan nuun hin badiin araarri isaa waan baay'ateef jedha. Amaariff isaa akkas jedha. ያልጠፋነው በእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። ኑይ ቦሎቶታ qajeelummaan keenya moofaa baarsaati. Qajeelummaa keenya kan nuuf ta'e Kiristoos Yesuusidha. Fuula Waaqayyoo duratti waan ittiin of jejnu, waan ittiin dhaadannu tokko iyyuu hin qabnu. Jalqaba seenaa keenyaa beenna, lafa ka'umsa keenyaa beenna. Gaaf tokko lafan dhufe isiniif dhugaa ba'uu nan danda'a. Har'a garuu Waaqayyoo fuula isaa dura mana isaa keessa nu dhaabe wangeela akka lallabnu godhe waanta ta'eefi seenaa keenya yaadachaa Waaqayyoon galateeffachuun gaariidha. Lafa dhufne yaadachaa, lafa kaane yaadachaa Waaqayyoon galateeffachuun gaariidha. Arras irra deebi'een boleettii keenya jaallatamtu kabajamtu tajaajilatti illee hangafa keenya kan taate Feebeen Ittaanaa Waaqayyo lafa jirtutti si haa eebbisu. Ammayyuu faarfannaa ergaa dhalootaa qabu siif laatu Waaqayyoon jedha. Mee Waaqayyoon galateeffannamee lafa dhufne yaadachaa, lafa kaane yaadachaa, lafa inni nu yaame yaadachaa. Jaalala bara baraatiin kan nu jaallatte
gooroo lookoo gara laafinaatiin gara keetti kan nu harkifte hidhaa jaalalaatiin olitti ofitti kan nu hiite yaa Waaqayyo abbaa keenyaa abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Tunuun sin barbaadiin nu barbaadde tunuun gara keenya dhufiin gara keenya dhufte tunuun sin jaallatiin sin nu jaallate jalqaba sin nu barbaade jalqaba sin nu arge jalqaba sin nu jaallate jaalala keessa dhuman qabne sanaaf maqaan kee eebbifamu. Yaa Waaqayyo dukkanni keenya siin hafe du'i keenya siin hafe yaa Waaqayyo si haa galatu. Amma immoo sin kadhadhaa sagaleen kee karaa kanaa gara keenya haa dhufu hankeen dubbadhaa na gargaarii sagantaa kanarratti ulfaadhu jalqabne hamma xumurutti nu wajjin ta'i mee yaada kee nuuf mul'isi yaada keef garaa keenya yaada keef qalbii keenya yaada keef sammuu keenya ol bira dabarsuu kan barbaadu maqaa Yesuusiin hidhama haa ta'u maqaa Yesuusiin rukutama haa ta'u na gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoo waaqarraa baay'isee guddisee sinaa eebbisu obboloonni kallattiidhaan galtanii sagalee Waaqayyoo barachaa jirtan waaqeffachaa jirtan viidiyoon kun hiriyoota keessan bira akka ga'uu fi sheer gochaa kan jirtan comment like gochaa kan jirtan Waaqayyoo sinaa eebbisu. Arras torban darbee waan jalqabne irratti walii wajjiniin ilaallaa suutuman dubbachuu barbaadaa yaadaan na caqasaa. Torban darbee sagalee Waaqayyoo keessa koo kaa'ee walii wajjin baranne waa'ee maaliitii waa'ee fedha Waaqayyoo fedha Waaqayyoo fedha Waaqayyoo fedhi Waaqayyoo namni hundinuu akka fayyudha. Fedhi Waaqayyoo namni hundinuu gara dhugaa beekuu akka dhufu eenyuyyuu akka badu miti eenyuyyuu akka baduuf Waaqayyoon fedhu Waaqayyo hin barbaadu hundumtuu akka fayyu Waaqayyoon barbaada. Kanaaf ilma isaa gara biyya lafaatti erge kan ni wajjin ol baranne egaa torban darbee warra mana Waaqayyoo keessaa ba'an warra mana Waaqayyoo keessaa gara booddee isaaniitti deebi'an waa'ee isaanii walii wajjin sagalee Waaqayyoo keessaa ilaalaa turre waa'ee warra utuu kennaa ayyaana Waaqayyo isaaniif kenneen tajaajilaa jiranii tajaajila isaanii eebbifamaa turre tajaajila isaanii fayyaa turre tajaajila isaanii gargaaramaa turre tajaajila isaanii waan baay'een nuuf ta'e garuu dadhabbii fooniirraan kan ka'e guyyoomsaa biyya lafaarraan kan ka'e sossobbaa seexanaarraan kan ka'e arra garuu iddoo isaanii kan hin jirre maal gochuu qabna isa jedhuti waliin ilaalaa turre sagaleen Waaqayyoo maal akka jedhu waliin ilaalaa turre warra akkasiif namni akka barbaachisu namni dhaqee isaan deebisu namni dhaqee isaan qajeeshu namni dhaqee isaan barbaadu barbaachisaa akka ta'e ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 19 nan dubbisa ammas obboloota koo isin keessaa namni tokko dhugaarraa yoo jallate namni biraan deebi'ee kan isa fidu jiraachuutu taa'eedha. Namatu barbaachisa. Namni dhugaarraa yoo jallate deebisee kan isa fiduun irra jiru namatu barbaachisa. Inni nama akkasii karaa jallinarraa deebisu kuni lubbuu du'a oolchuu isaatii baay'inni cubbuus deebi'ee akka hin argamne gochaa jira jedha. Kanaaf nama akkasii maaltu barbaachisa? Namatu barbaachisa. Warra akkasii maaltu barbaachisa? Namatu barbaachisa. Bara kana keessa moo na of kalchaa malee baay'ee isaa namni badaa waliin barbaadu. Badaa dhimma waliin qabu. Baanaan hin baate, kufnaan hin kufte, fagaannaan hin fagaatte. Wal deebisuu irratti, wal qajeeshuu irratti, wal sirreessuu irratti baay'ee daagii ta'aa jira. Qooda kanaa wal irratti dubbachuu jaallan, wal irratti haasa'uu jaallan, wal irratti barreessuu jaallan. Ittiin waa'ee olii lallabuutu nutti tola. Kana gochuu akka hin qabne sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Foonni dadhabaadha firoota koo. Hafuurri dammaqaadha yeroo hundumaayyuu. Foonni dadhabaadha. Namni hin dadhaba. Namni dadhabaan garuu gatamuu qaba. Wanti jedhu hin jiru. Yommuu kana goonu immoo maal gochuu akka qabnus macaafni qulqulluun nutti hima. Yommuu hojii akkasii hojjennu tajaajila akkasii yommuu laannu of eeggannaa gochuutu nurra jira. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 dubbifadhaa isinis dubbii Waaqayyoo. Ba'aa walii akka baataniif gorsuu isaadha. Ba'aa walii baachuudha kun. Yaa obboloota koo namni tokko utuu itti yaadi cubbuu kamittillee yoo kufe isin warra hafuuraan gaggeeffamtanii jirtan hafuura garraamummaatiin akka isaa duriitti isa deebisaa. Namatti hin tolu. Hafuura garraamummaatiin akka isaa duriitti isa deebisaa. Garuu isinimtiyyuu akka hin qoramneef of eeggadhaa. Irran deebi'a. Hafuura garraamummaatiin akka isaa duriitti isa deebisaa. Namni tokko cubbuu kamitti yoo kufe isiniyyuu immoo akka hin qoramneef of eeggadhaa jedha.
qorumsas qaba. Baasuudhaan nechitti akka nafne, gashuudhaan nechitti akka nafne. Kunis of eeggannaadhaan akka goonuu nutti dubbata. Har'a moogaa kan nuyi walii wajjin ilaallu sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo gabaabaa qabnu keessatti namoonni mana Waaqayyoo keessaa itti gaafatamaa qabnu. Itti gaafatama qabnu mana Waaqayyoo keessaa. Itti gaafatama garagaraa qabnu. Namoonni akkasii yeroo deebi'anii garaa ballachuu qabnu. Simachuu qabnu. Waan akkasii irratti hin dubbadhu. Warri ba'an kun, warri fagaatan kun, warri waa garagaraa keessa galan kun yommuu isaan deebi'an, warri immoo mana Waaqayyoo keessa jiru, tajaajilarra jiru, geggeessummaarra jiru, luba ta'an, paasterii ta'an, lallabaa ta'an, raajii ta'an, waa garagaraa mana Waaqayyoo keessaa hojjechaa jirru, warra akkasiif fuula ifaadhaan simachuutu nurra jira. Yeroo isaan deebi'an, yommuu isaan deebi'an gammachuudhaan simachuu qabna. Niira gaariidhaan simachuu qabna. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Akkas jedha. Kan dubbisaa Isaayaas 65 irraa Waaqayyo ani warra nan iyyaafanetti nan mul'adhe. Warra nan iyyaafanetti nan mul'adhe. Warra anan barbaannetti nan argame. Ilaa waa Waaqayyo jedhu. Hin iyyaafatanii itti nan mul'adhe. Warra nan barbaannetti nan argame. Saba maqaa koo waammatiinan asan jiran jedhe. Maqaa isaa waammatan asan jiran jedhe. Ani guyyaa hundumaa harka koo gara saba didee ka'eetti, gara isa karaa mataa isaarra adeemuutti, gara isa akeeka ofii isaatii duukaa buuttis nan ballisa. Ani guyyaa hundumaa harka koo gara saba didee ka'ee, gara isa akeeka mataa isaa baafatee duukaa adeemutti nan ballisa. Waaqayyo gaa yeroo hundumaa warra akkasiif garaan isa laafaa jechuudha. Warra akkasii hin barbaadu. Baduu namaa Waaqayyo hin fedhu wanta ta'eef. Kutaa nuti irratti walii wajjin ilaallu iddoo beekamaa tokko walii wajjin ilaallu. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 15. Mee warri macaafa qulqulluu qabdan isinis dubbifadhaa. Natti tole dubbii Waaqayyoo kana sila yeroon ilaalaa tures. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 irraa akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Fakkeenya oolaa badee argame. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Fakkeenya oolaa badee argame. Al tokko jedhe Yesuus. Al tokko warra qaraxa fuudhaniif warra akkasii irratti hin jiraanne hundinuu dubbii isaa dhaga'uudhaaf gara isaatti dhiyaatan. Fariisonni fi barsiisonni seeraa garuu namichi kun cubbamoota hin simataa isaanii wajjin hin nyaataa jedhanii Yesuus irratti gunguman. Mee dhaggeeffadhaame. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yesuus Kiristoostu maal godhee warra cubbamootatti lakkaa'aman, warra akka seeraatti hin jiraan, warra qaraxa fuudhanii wajjiniin dubbii isaatti dubbachaa wajjiniin taa'ee irbaata nyaata ture. Yommuunni kana godhuti barsiisota seeraaf fariisotaan isaanitti gungummiitti ta'e. Maa jechuudha kun? Mee dubbisuurra deebi'ee al tokko warra qaraxa fuudhanii warra akka seeraatti hin jiraanne hundinuu dubbii isaa dhaga'uuf gara isaatti dhiyaatan. Akka seeraatti hin jiraatanii qaraxa fuudhuu cubbamoota warra jedhamanii dubbii isaa dhaga'uuf isatti dhiyaannanii simate Yesuus. Gara ofii isaatti fudhate Yesuus. Warri kun immoo gaa maal ta'anii fariisonni fi barsiisonni seeraa garuu namichi kun cubbamoota simataa? Eeyyee. Isaanii wajjin nyaataa jedhanii Yesuusitti gunguman. Tamitti cubbamoota wajjin ta'a. Attamitti warra seera malee jiraatan wajjin ta'a. Baay'ee nama dhiba. Attamitti isaanii wajjiniin ta'a jedhaniitu gungummii kaasan. Yesuus Kiristoos fariisotaaf barsiisonni seeraa wanta gaaffii isaanitti ta'e kanaaf fakkeenyaan deebii kennitu ka'e. Yeroo gaaffii isaanitti ta'u kana fakkeenyaan deebii isaaniif kennutti ta'e. Maaltu ta'e? Gooftaan akkas jedhe. Warra qaraxa fuudhan, warra akka seeraatti hin jiraanne, warra cubbamootatti lakkaa'amanii wajjin simatee nyaata nyaata. Kun fariisotaaf barsiisota seeraaf harka qulqullaa'aa ta'anitti guutuu akka ta'anitti warra of lakkaa'an gidduutti gungummii kaase. Kanaaf Yesuus immoo gaaffiidhaan deebise. Yeroo isaan gunguman akkas jedhe. Mee dubbisa dubbii Waaqayyoo. Haa Yesuus akka jedhe. Kanarratti Yesuus fakkeenya kana isaanitti hime. Isin keessaa
hoolaa 100 kan qabu 100 keessaa tokko hoolaan tokko yoo duraa badde inni 99 salganuu moggaatti dhiisee ishee badde sana amma argadutti barbaaduudhaaf kan hin dhanne nama attamiitiree yeroo isaan attamitti warra cubbamoota warra seera malee jiraatan warra qaraxa fuudhan wajjin taa'ee nyaata dubbii isaa attamitti temanuu jedhuti gaaffiin deebise Yesus isin keessaa nama attamiiti hoolaa 100 kan qabu tokko yoo jalaa badde 99 moggaatti dhiisee tokko barbaacha kan hin deemne jira tokko ishee jalaa badde sanaaf kan hin ooyne kan garaansaa raafamne kan ishee barbaacha hin dhanne jira neenaa deebisaa jedhe eenyu barbaacha kan hin dhanne barbaacha dhaquu duwwaa miti barbaadee yoo argate moo eenyu kan hin gammanne olaansaa jalaa badee qabeenyi isaa jalaa badee wanti kan saate jalaa badee barbaadee yemmuu argatu kan hin gammanne eenyu isa badeet argame wanta ta'eef hin gammada duwwaayyuu miti gurmuutti baataa jedhe maqaa Waaqayyoo eebbifamu maaliif gammada badee argame du'a harkaa bineensa harkaa mangaagaa seexana harkaa mangaagaa biyya lafaa harkaa ba'e hoolaan kun bineensa harkaa ba'u caalaa afaan diinaa harkaa ba'u caalaa nyaatamu harkaa ba'u caalaa wanti nama gammachiisu maaltu jira eeyotiin gammadu kan Yesus guddaa gammada malee akka jedha dubbii Waaqayyoo yemmuu isa argatus gammadee gurmuusaatti hin baataa qaan Waaqayyoo eebbifamu yemmuu argatus maaliif baddee turte kanarratti mee waan isin yaadachiisa namoonni maatii qabdan fuutanii jirtan ijoollee keessan keessaa maatii gidduuti waa'ee warra jireenya gaarii jiraatanii moo waa'ee warra amala gaarii qabanii moo waa'ee ishee baddeetu baay'ee isin gaddisiisa isinitti dhaga'ama garaan keessan isinii dhukkuba isaaniif kadhattu Oromoon akkas jedha miti quubni kun ammam yoo ajaa'illee ofirraa kutanii gatan kanaaf waa'ee warra ba'anii waa'ee warra fagaatanii waa'ee warra afaan du'aa keessa afaan biyya lafaa keessa afaan seexanaa keessa du'arraa olanii dhufanii jara keenya simannaa gaarii gochuufitu nurra jira simannaa gaarii gochuufitu nurra jira tajaajiltoon amantoon namoota akkasiif maaliif beektu nyaatamuu olan bineensaan nyaatamuu olan nama oleef kan hin gammanne seexana qof maaliif narkaabe maaliifan hin nyaan maaliifan hin balleessin kan jedhu afuura hamaan nama guutamee jiru malee deebi'uu namaatti yaada garaa geeddarachuu namaatti qalbii diddiirrachuu namaatti iddoo isaatti deebi'uu namaatti gammaduu qabna warri fariisotaa garuu warri barsiisota seeraa garuu kanatti hin gammanne tintolle Yesus akka yemmuu argamutus guddaa gammada gurmuutti hin baata erga manatti galfatee firoota isaas olloota waamee hoolaa ishee na duraa baddee turtetti argame kanaaf anaaf gammadaa jedha Yesus olloota iyyuu waama firoota iyyuu waama dhangaa iyyuu qopheessa hoolaa ishee na jalaa baddee turtetu argame bineensaan nyaatamu oolte du'a oolte afaan bineensaa keessaa baatee dhufte kanaafoo naa gammadaa bolotto tokko waa'ee warra badanii dhufaniif badanii deebi'aniif kufanii ka'aniif barbaadanii argamaniif uruu dhiibuu hin qabnu gadduu hin qabnu dallanuu hin qabnu nutti dhaga'amuu hin qabnu gammaduu qabna maal nu godha badiisi namaa maal nu godha kufaatiin namaa maal nu godha karaarraa fagaachuun namaa ollaa waamee wajjin gammadee namoota akkasii
Boloota koo warri gola mana Waaqayyoo keessa jirru warra itti gaafatama garagaraan nurra jiru namoota akkasii gammachuudhaan simachuu qabna. Deebi'uu isaaniitti argamuu isaaniitti seexan harkaa hojii foonii jalaa biyya lafaa jalaa ba'uu isaaniitti gammaduu qabna. Gadduu hin qabnu. Akka Fariisotaa gungumuu hin qabnu. Akka barsiisota seeraa attamitti jechuu hin qabnu. Gammachuuti nutti dhaga'amuu qaba. Waaqayyo kanatti gammada waanta ta'eef. Waaqayyo kana jaallata waanta ta'eef. Waaqayyo hawwiinsa fedhiinsa barbaachisa inni guddaan isa kana waanta ta'eef warra akkasiif gammaduu qabna. Gadduun qabnu randeebi'a. Gadduun qabnu aariin qabnu. Uruu dhiibuu hin qabnu. Gungumuu hin qabnu. Attamitti jechuu hin qabnu. Deebi'uu isaanii nutti toluu qaba. Argamuu isaanii nutti toluu qaba. Jiraachuu isaanii nutti toluu qaba. Ooluu isaanii nutti toluu qaba. Ka'uu isaanii nutti toluu qaba. Deebi'ee ayyaanni isaan keessa jiru, dibati isaan keessa jiru, kennaan isaan keessa jiru, haara'ee yommuu inni hojii hojjetu gammaduu qabna. Inaafuu hin qabnu, aaruu hin qabnu, attamitti jechuu hin qabnu. Dhufeena caalee, dhufeena bira darbee, dhufeena caalee tajaajila jennee gadduu hin qabnu. Haa tajaajilu. Abidda buusa taanaan buusu. Dinqiitti ittiin hojjetama taanaan hojjetu. Maal kun waa Waaqayyo namaan hojjetudha. Waan Waaqayyo namaan hojjetu haaruun hin barbaachisu. Deebi'uu namaatti gammaduutu nurra jira. Fayyuu namaatti gammaduutu nurra jira. Yaada garaa geeddarachuu namaatti gammaduutu nurra jira. Sagalee Waaqayyo arra isa kana nu barsiisa. Hakkeedha Yesuus. Akkuma kanatti warra Waaqarraa qajeelota 99 yaada garaa geeddarachuun isaanii hin barbaachifne caala cubbamaa yaada garaa isaa geeddaratee Waaqayyotti deebi'u tokkotti akka gammaddan isinittan himaa. Warra 99 yaada garaa isaanii geeddarachuun hin barbaachifne caala cubbamaa tokkitti deebi'utti gammadu akka qabdan isinittan himaa. 99 warra yaada garaa isaanii geeddaratantu isaan caalaa kan barbaachisu cubbamaa tokkicha deebi'etti fi gammaduu qabna. Kottaa walii gammanna. Tiyaadame kottaa walii gammanna. Kottaa waliin fageessinu. Kottaa waliin dhiibnu. Kottaa walirratti naasofnu. Kottaa waliin cabsinu. Kottaa waliin miinu. Kottaa dhagaa walirratti hin guurru. Kottaa moggaatti waliin baafnu. Maal taatee nama deebi'eef gam yoo gamman. Nama ka'eef yoo gamman. Sagalee Waaqayyo gidduu kana na guutee jiru moosa kan. Ergamni Yesuus inni guddaan isa kan. Fedhi Waaqayyo irraan deebi'a. Deebi'uu namaa. Fayyuu namaa. Yaada garaa geeddarachuu namaa. Eenyuyyuu akka bedhu fedha Waaqayyo miti. Namni hundumtuu akka fayyu dhugaa beekuu bira akka ga'u barbaada Waaqayyo. Nus egaa yeroo namoonni deebi'an hagamman fuula ifaadhaan hasiman garaa jaalalaan ofitti haqamnu. Warri gola mana Waaqayyoo keessa jiru ana dabalatee, warri tajaajila jirru ana dabalatee, warri waltajjii irra jiru ana dabalatee, yommuu namoonni obbolootonni akkasii deebi'an gammaduutu nurra jira. Galateeffachuutu nurra jira. Fuula ifaadhaan harka bal'ifne simachuu qabna. Macaafni qulqulluun kana nu barsiisa. Kana nutti dubbata. Amalan taane kana hadhiifnu jiran. Kottaa waliin fageessinu. Waliin fageessinu. Yoo dandeenye iyyuu galata qopheessinu. Galata qopheessinu. Akkatti tolitti. Dhiibuu miti. Achi ofirraa qabuu miti. Fuula dhawwachuu miti. Hallelujah. 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 Dhiibuu miti. Fuula dhawwachuu miti. Achi ofirraa qabuu miti.
yoo dandeenyeyyuu galata qopheessin. Badee ture argame, du'ee ture hin jiraate, kufee ture hin ka'e, dadhabee ture hin jabaate, hojii waaqayyo dhaabee ture, amma garuu isa durii caalaa waaqayyo ittiin dhimma ba'aa jira, itti fayyadamaa jira, itti gargaaramaa jira. Kan kufee hin ka'u kan jedhe eenyudha? Hin ka'uree waaqayyo takka garaa namaan kutatu sagaleen sila siniif dubbiseen irra deebi'ee dubbisame ka'eedhamni Isaayaas irraa waaqayyo ani warra anan iyyaafannetti nan mul'adha, warra anan barbaannetti nan argama. Waaqayyo warra akkasii iyyaafatam itti mul'atam. Saba maqaa koo waammatiinan asan jiran jedhadha. Abeet yaa Waaqayyo, maqaa isaa waammataniin asan jira. Naasii wayya, anaan siif wayya, asan jiranittiin jedha. Ani guyyaa hundumaa lawaa Waaqayyo jedhu harka koo gara saba didee ka'etti, gara isa karaa hin taanerra adeemutti ilaa Waaqayyoon inni barbaadu. Waan bullaa harka isaa keessa jiruuf salaas maal godha Waaqayyo? Sakkamii barbaada Waaqayyo? Ani guyyaa hundumaa harka koo saba didee ka'etti, isa karaa hin taanerra adeemutti, gara isa akeeka ofii isaatii duukaa buuttis nan bal'isa. Deebi'atis obboleessaa, obboleetti, obboloota sababa garagaraan dhiibamtanii haa ta'u, isin irratti kaanii yoo ta'u, isinitti naafanii yoo ta'u, waan Waaqayyo isiniin hojjetu arganii maqaa isin hin qabne isinii laatanii yoo ta'u, kanarraa afuu dadhabdanii erga akkas ta'e yoo hin tajaajilu, hojii Waaqayyoon hojjedhu, hin waaqessu, erga lubatu narratti kaa'ate, erga warra macaafa beekantu narratti kaa'ate, erga warra iddoo qabatantu narratti kaa'ate, hin waaqessu, hin tajaajilu jettanii booddee keessanitti kan deebitanii deebi'aa. Waaqayyo sin barbaada. Waaqayyo si barbaada. Waaqayyo dhimma kee qaba. Waaqayyo anaan ilaalee si waama. Waaqayyo luba sana ilaalee, Waaqayyo namachi keessa tajaajilu sana ilaalee si waama. Waaqayyo dhimma sirraa qabaaf si waama. Si barbaada Waaqayyo. Deebi komattee iddoo kee gadhiiftee kan jirtu atis. Baduu kee barbaadu Waaqayyo. Cabuu kee barbaadu Waaqayyo. Dhiibamuu kee barbaadu Waaqayyo. Fagaachuu kee barbaadu Waaqayyo. Du'ee fuula isaa dura akkati deddeebitu Waaqayyo barbaada. Ila ergaa Waaqayyo sitti himaa jira. Deebi atis. Waan kuftee maalirraa akka kuftan yaadadhaa waan jedhuuf gammachuudhaan hasiman warra deebi'an. Mata dureen koo arrasa kan warra deebi'an, warra yaada garaa isaanii geeddaratan, warra qalbii isaanii diddiirratan, warra mana abbaa kootii wayya jedhanii dhufan waan barbaadanii yoo godhan cubbuun dhiigni Yesuus itti naman qulleessin hin jiru. Dhiigni Yesuus har'ayyuu ho'aadha. Maqaan isaa eebbifamu. Nus akka Waaqayyo gammadu gammachuudhaan hasiman yeroo tokko warri mana isaa keessa jiru yeroo nutti rakkannu jira. Rakkannu koottaame hin rakkatiina. Deebi'uu namaatti kun gaarii miti. Kun gaarii miti. Fayyuu namaatti, deebi'uu namaatti hagammannu. Dhufeena caalaa maaliif harka dhibba nan caalle? Harka dhibba. Waaqayyo itti fayyadama. Maaliif harka dhibba Waaqayyo itti fayyadama? Maaliif ittiin gargaaramne Waaqayyo? Waan tokko waan garaa nama gaddisiisuu qabu. Akka warra Fariisotaan ta'an, akka warra barsiisota seeraan ta'an. Yesuus Kiristoos yommuu isaan gaddan, yommuu isaan guunguman akkas miti jedhe. Eenyu isin keessaa hoolaa 100 kan qabu 99 moggaatti dhiisee tokko ishee badde barbaachuu kan hin deemne, yommuu argate immoo kan hin gammanne, gurmuu isaatti kan hin baanne, ollaa firoota waammatee ishee baddee turetu argame jedhee kan hin gammanne eenyu? Kanaafuu yeroo namni deebi'u, yeroo namni yaada garaa geeddaratu, yeroo namni deebi'ee ka'u gammachuudhaan fuul ifaadhaan simadhaa. Waan kaleessa darbe walirratti naasofnu, waan dheengadda darbe walitti naasofnu. Akkas ture abalu, akkas turti abalu. Hin barbaachisu kun firoota ko. Waaqayyo hin dhiise jechuun hin dhiisudha.
waaqayyo hin dhiise jechuun hin dhiisedha. waaqayyo akkas jedhamni ani cubbuu kee deebi'ee hin yaadadhu jedha. waaqayyo hin dhiise taanaan hin dhiise hin yaadatu waaqayyo. cubbuu olii keenya wal irratti yaadannee warra rakkisuu hin qabnu. maqaa isaatiif jedhee hin dhiise jechuun immoo waaqayyo hin dhiise malee deebi'ee hin yaadatu waaqayyo. galanni isaaf haa ta'u. kanaaf wal irratti hin dubbannu kaleessa dheengadda akkas turte hin jennu arras irra deebi'een jaalalaan isin gaafadha. namoota dhugaarraa kaatan dhugaatu beekaa turan dhugaarraa kaatan dur lallaba isaaniin faarfannaa isaaniin ergaa isaaniin mul'ata isaan dubbataniin hajii isaan dubbataniin geggeessaa isaan kennaa turaniin barsiisa isaaniin lallaba isaaniin jajjabaachaa fayyaa eebbifamaa wanti baay'een kan nuuf ta'e olii hojii waaqeffachaa mana waaqayyoo keessa tajaajilaa kan turre arra garuu kan hin jirreef ammayyuu hageenyuuf haqaqqabnuuf yoo dandeessan arras irran deebi'aa bilbilaa fi meeroo kan yoo dandeessan warri konkolaataa qabdan konkolaataa keessan kaafadhaa dhaqaa barbaada. yoo dandeessan sin barbaada jedha afeeraatii walii wajjin haasa'a. namoonni akkasii hin gammadu. yeroo darbee as galaan kondominiyeemii konferensii tokko dhaqe torban 3 ta'a. mucaa tokkotu caatii qaama baajaajii ofaa caatii qaamaatii egaa konferensii yeroo dhattan suufii fannee jiran dhumti keenya caatii qaama isa caatii qaamu kana bira dhannaan jedhin makiinaa isaan adeemna konkolaataa isaan adeemnaan jedhe innaan dhannee wajjin haasofnaan isiniin geessaa jedhe waa'ee gooftaa itti miidhanii ani itti dubbachuutti hin ka'e ani jalqabuma iyyuu jedhe yeroo isinii na bira dhuftanii kaasee garaan koo na tarsee jedhe caatiin qaamoo jarri kun dhuguma na dura dhufanii yaabbatuun seenee konkolaataan keessa jiru baajaajiin qabadhee jiru kana hin yaabbatuun seenee baay'ee na dhibdanii nama waaqayyoo taataniitu jirtanii tajaajilaa taataniitu jirtanii ana nama caatii qaamu konkolaataa keenya kottu nu geesse waan jettanii waaqayyoo sinaa eebbisu nan dhufa nana manaa kaadhimaan koo yoo achi jirti isheen iyyuu akka warra gooftaa dhufu barbaadde waan ta'eef nana manaa jedhe dhaqaa hojii naasa'a. caatii qaamaa dhugaatii dhugaa hin sirbaa hin ejjaa sana godhee kana godhee jenne nuyi abbaa firdii miti. nuyi abbaa firdii miti. amma dandeenyetti hin kufe minii hin kufe. karaarraa kaate minii karaarraa kaate eeshi maal goonu. kottaa deebisuu irratti hojjennu yeroo isaan deebi'an immoo warri goda mana waaqayyoo keessa jirru warri waltajjiirra jirru warri ammaa carraan fuula isaa dura dhaabachuu nuuf kenname kuni gammachuudhaan fuula ifaadhaan hasimannu torbees sagalee makana fakkaatu itti fufna sagalee kananna guutee jira warra akkasiif kadhanneen isinis akkasiin hojii kana irratti bobbaataniif adaraa jedheen arras isin kadhadhaa yaadadhaame boleettii keessan obboleessa keessan gooftaa keessa ture irra kan hin jirre biyya keessaas biyya hambaas jiraachuu danda'a waliyyaafadhaan namoota baay'ee sammuu koo keessa jira bilbileeraa fi qaamaanis arguudhaaf namoota beellamee jiru qaba hadhan nu bira waliin fageessinu wala dhiyeessinu nuyi waliif qoricha hin barbaachifna sagalee isaaf waaqayyoof galanni haa ta'u. yaa waaqayyoo sagalee kee yeroo kana nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. yaa gooftaa dubbiin kun kan keeti sagaleen kun kan keeti ani sirkaa fudhadheen dubbadhe namoonni yaa waaqayyoo karaa peejii kanaa karaa yuutuubii kanaa karaa FB kana dubbii kee dhaga'aa jiran kun maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin namoota namaaf ga'ana ta'an namoota nama qaqqaban haa ta'an namoota nama irratti balleessaa isaanii lakkaa'an yakka isaanii lakkaa'an cubbuu isaanii lakkaa'an hin ta'in yaa gooftaa warra deebi'an immoo warra ka'an immoo warra yaada garaa isaanii geeddaratan immoo fuula ifaadhaan gammachuudhaan akka simannuuf ayyaana kee nuu baay'isi anaan na gargaari gooftaa afuura hinaaffaa nu keessaa dha'i afuura nama jibbu nu keessaa dha'i afuura nama hariyatu nu keessaa dha'i afuura saa'ol warra dibaman kan hariyatu nu keessaa dha'i yaa waaqayyo gooftaa nu keessaa dha'ati afuura nama jaallatu nama simatu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosii waaqarraa nurratti dhangalaasi laasi kadhanna boleettii kana wajjin olii gallee boleessa kana wajjin olii gallee faarfachaa turanii lallabaa turanii raajaa turanii mul'ata himaa turanii tajaajilaa turanii waaqeffachaa turanii arra garuu yaa waaqayyo iddoo isaanii kan hin jirre biyyi lafaa kan isaan nyaate seexanni kan isaan nyaate hojiin foonii kan isaan nyaate yaa waaqayyo mana kee keessaa ba'anii yaa gooftaa fagaatanii kan jiran
deebisi yaa Waaqayyo. Deebisi yaa Waaqayyo. Deebisi yaa Gooftaa. Garaa gaddaan guuteen ija mimmaaniinan si kadhadha. Deebisi yaa Waaqayyo. Deebisi obboleettii kana. Deebisi obboleessa kana. Dhiisiif balleessaa isaa. Dhiisiif balleessaa ishee. Dhiisiif irra daddarba isaa. Dhiisiif irra daddarba ishee. Deebisi lallaba isaaniitti. Deebisi mul'ata isaanii duriitti. Deebisi faarfannaa isaanii duriitti. Deebisi abjuu isaanii duriitti. Deebisi tajaajila isaanii duriitti. Deebisi gaggeessummaa isaanii duriitti. Deebisi ilaa galgala kanatti mul'adhu. Ganama kanatti mul'adhu. Yeroo kanatti mul'adhu. Yaa Waaqayyo Gooftaa. Afuurri akka isaan of argan godhu Waaqarraa irratti dhangala'u amma. Haaleluyyaa. Afuurri akka isaan of argan godhu mana kee kan jaallachiisu. Mana kee kan hawwisiisu. Anaafoo mana abbaa koo naa wayya kan jedhu. Mana abbaa koo naa wayya kan jedhu. Afuurri gaabbiitti naqu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana lafa isaan jiranitti irratti dhangala'u. Deebisi yaa Waaqayyo warra wajjin faarfachaa turre. Warra wajjin kaane. Warra wajjin yaa Waaqayyo baadiyyaa keessa magaalaa keessa deemnee konferensii garagaraa irra naannofnee wangeela lallabaa turre. Arra garuu sitti kan hin jirre. Yaa Waaqayyo miidhama garagaraa keessa galanii kan jiran hadeebi'ani Gooftaa. Hadeebi'ani ana caalaa dhufanii lallaban. Ana caalaa dhufanii faarfatan. Ana caalaa dhufanii tajaajilan. Ana caalaa dhufanii yaa Waaqayyo waltajjii qabaatan. Yaa Waaqayyo ayyaanni isaan keessa jiru deebi'aa ka'u. Saamsoon keessaa deebistee kaafte mini. Saamsoon gaafanni kufe deebistee biqishite mini ayyaana isa keessa jiru. Yaa Waaqayyo ayyaana obboleettii kana keessa jiru deebisii biqishi. Ayyaana obboleessa keessa jiru deebisii biqishi. Adaraa yaa Gooftaa warra gola mana kee keessa jirru immoo warra waltajjiin nurka jiru immoo warra iddoo qabannee jirru immoo yaa Waaqayyo akka fariisota akka hin taane akka barsiisota seeraa akka hin taane ofirraa achi akka hin qabne ofirraa akka achi hin dhiibne ofitti akka qabnu. Yaa Waaqayyo akka simannu iddoo akka isaaniif laannu yaa Gooftaa fuula ifaadhaan gammachuudhaan akka simannuuf nu gargaari. Afuura inaaffaa, afuura jibbaa, afuura nama dhiibu, afuura namarratti nama dubbachiisu maqaa Yesuus Kiristoosiin anaaf saba koorraa ati cabsi. Kana hundumaa waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo yeroo kana galanii kadhata addaa kan barbaadan immoo na dhukkuba kan jedhan ati maari. Balbalan natti cufe kan jedhan ati baniif. Jireenya naa qajeeluu jedhanii jireenya qajeeshiif. Yaa Waaqayyo karaa garagaraa naa kadhadhu jedhanii yaa Gooftaa kan natti barreessaniif sin kadhadhaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee isaanii wajjin haa ta'u. Irreen kee isaanii wajjin haa ta'u. Balballi barumsaa dura isaaniitti banamu. Warra baratan ati gargaari. Warra daldalan ati gargaari. Warra hojjetan ati gargaari. Warra keezii garagaraa qaban ati gargaari. Warra si amanatan kana iyyeellaasisiin hin qaanessiin hin salphisiin ittiin hirrisiin karaa hundumaa guutuu haa ta'an. Yaa Waaqayyo kadhata garaa keenyaaf ati deebii nuuf ta'i. Yaa Gooftaa sagantaa yeroo hundumaa qabnu kanarratti tulfaadhu. Faarfannaa isheen kan si waaqeffanne buleettii keenya feebaniif ati nuuf eebbisi. Lafa isheen jirtutti ayyaana baay'isii fi wanti hamaan tokkollee ishee irra hin ga'ini jireenya afuuraa ishee tajabaattu isa dirii caala wangeela mootummaa kee halallabdu wanti ishee miidhuu barbaadu inni kamiyyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa kan cabe haa ta'u. Anaa wajjin ta'i. Mana koo wajjin ta'i. Seexan anaaf mana koo ijaan bahin hojii kee hojjenna yeroo hundumaa nu gargaari. Tajaajila afirratti ulfaadhu namoota kana wajjin ati ta'i. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Isinan jaalladhaa. Isinan kabajaa. Yeroo hundumaa isin tajaajiluudhaaf ayyaana Waaqayyo naaf kenneen ani qophaadha. Roobii sa'aatii 2:20 2:00 kaafnee walii wajjin waaqeffannaa. Ergaa Waaqayyo isinii fide kanarratti irratti hojjedhaa. Irratti murtoofudhaa. Waan Waaqayyo isin keessa buute godhaa. Nana manaa kadhata kadhanne kanaan Waaqayyo sanuun kadhanneen ol akka inni godhu nana manaa anaafis mana koofis kadhadhaa. Isinan jaalladhaa. Viidiyoo kana share waliif godhaa. YouTube keenya yoo dandeessan fedha keessan yoo ta'e subscribe godhaa. Page keenya kana follow godhaa yeroo hundumaa comment nu godhaa, like nu godhaa. Eebbifamaa amma immoo eebba lubaan isin eebbisaa. Garaa keessaniif harka keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Eebbasaa fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu. Nagaasaas hamma bara baraatti lafa isin jirtanitti isiniif haa laatu. Maqaa Waaqayyo kan Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Torban gaarii.